dursee baga nagaan dhuftan isin hin jedha. Ani maqaan koo itti gaafatama Ixaanaa hojii dhabdoota Oromiyaa jedhama. Kana malee iddoon dhaloota koo handhuura Oromiyaa. Handhuura Oromiyaa isa handhuura Oromiyaa biyyi maasitti dhalattedha. Tole, namni biraa handhuura Oromiyaa isa akka ta'e namni beeku hin jiru. Handhuura Oromiyaa Finfinnee. Kana kun wanti guddaan kun eenyummaa ofii guddummaa ofii beekuu irra jalatti ramadama. Maal yoo na gargaartanii? Tole, akkuma biyya keessa ilaalletti rakkoo adda addaa akka qabdantu ibsama. Baay'een keessanis rakkoo hojii dhabdummaatiin hedduu akka dararamtanii jireenyi keessan hojii dhabdummaadhaaf akka saaxilame biyya keessa ilaalleera. Haa ta'u malee tokkoon keessan hojii argattanii hojii kooti jettanii kana booda itti bobbaatanii akka hojjettaniif waan hunda osoo xumuramee ta'e nuti tolatu. Tokkoon keessan hojii argattanii kun hojii kooti jettanii kana booda akka hojii eegaltaniif waan hundi xumuramee otoo hojjettanii hawwii keenya ture. Kanas kan godhe hawwii ta'e akka hafuuf kan godhe isinuma mataa keessan. Maaliif hojii tuffattu? Haa ta'u malee nuti gama keenyaan murtoo gurguddaa gara laafina tokko malee kennineera. Kanas kan kennine itti gaafatamaa fi Ixaanaa qofaan. Akkuma dura isinitti hime maqaan koo Ixaanaa itti gaafatamaa hojii dhabdoota Oromiyaati. Isin galee? Kanaaf murtoo gara jabinaa kan fudhates anuma mataa kootii jechuudha. Gara murtootti yeroo deemu lafa isinitti hojjettan deemnee daawwanne irraa hojii isin hojjettanis boqqolloo kilaasteraa boqqolloo akka bulchitan murtoo keenya lafa keenya. Kanaaf galii achirraa argamuun jireenya Itoophiyaa kana waan jijjiiruu danda'uuf hojii kana hojjechuun dirqama keessan ta'a. Kana malee mukkeen dhaabamaa turan deebiftanii akka ciftan. Maaliif rakkoo hedduu waan jiraatuuf mukoonni kun ciramuu isaanii dirqama ta'a. Kana malee ciramuudhaaf hin danda'amu yoo ta'e abidda fayyadamne bakkoota hamaa mukoota kana gubne gara waraqataatti jijjiiruun dirqama keenya ta'a. Kanaaf abidda fayyadamne mala qaroominaatiin gara waraqataatti jijjiiruun qarooma biyya kana keessatti dhufe keessaa isa tokkodha. Asuma namoonni hojii dhabne jettanii dhuftan kun aartanii eessayyuu akka hin deemne bitaaf mirgatti akka hin jallanne hamma dhumaatti obsitanii akka hojii kana eegdan isinitti himna. Gamanumaan yaadaa fi qeeqa rakkoo qabdan amma gara yaadaa fi qeeqaaf rakkoo qabdan ibsachuutti gallaa fi yaadi kun maal akka ta'e asuma yerootti nuuf ibsitan ta'a. Yaadni keessan hedduu namatti tola, hedduu jaalladheera. Ani immoo suma jaalladhe. Maaliif akka nama hojii barbaadu hin taanu? Maaliif akka nama baratee taatu? Maaliif akka nama baratee immoo? Nama baratee kunoo suufiin kunooti. Gilaasiin illee kunooti. Maal takkata? Surraa bitaa takkata.
Selfie mo kan? Kan ada kau kamu. Kenapa? Ada kita dulu kamu. Selfie nomor rating kan? Ati wa anda aku juga tadi ujian ke curang desa mantai. Please. Kasih kamu. Mali bakastana. Amas me itu fuftani. Memoni ada kapten. Ada kesan toko ni satu. Me memoni bro ada kapten toko ni satu. Memoni ada kapten juga tu. Tol, tu. No, hojii bichaa miti numa gubadhe bakka ooluun dhabe. Numa rakkadhe. Mata? Bakkuma ooluun dhabe. Bakka wantu dah. Okay. Numa rakkadhe. Tole. Namni kan biro kain namni ada kamu jira. Tole. Kabajamoo itti gaafatamaa itti aanaa hojii dhabdoota ETGH. Ani akka ormaa dhibooftuu miti. Hojii dhabaa karaa deemaas miti. Hojiin natti baay'ee biizii na godhee jira. Hojii koo tokko jedhee yoon sii tarreessuu jammade. Haadha manaa laman qaba. Lama. Na hubachaa jirtu miti yaada koo. Haadha manaa laman qaba. Lama. Tokko lama dhalte. Lama. Tokko lama dhalte. Na qabadhaa. Ammas immoo garaadhaa tokkoon ji'a 5 baatti. Tokkoon 7 baatti. Anammayyuu hojii waan itti hafuuf. Carraa akkanaa kana nuu qopheessuu keessanii baay'ee sin galateeffannaa. Haaluma mijeessitanii yoo na waamtan malee. Ani hojiidhaan biizii ta'ee jira ammayyuu. Anammayyuu hojii gosa kana itti hafuufaan jira. Baay'ee gaariidha. Yaadi keessan baay'ee namatti tola. Namni biraame namni yaada qabdan jettu. Tola. Ishii galatooma. Anis akkuma hojii dhabee kanaa kan ka'e maatiinis na jibbeera. Hiriyyaan koo qabatuma kanarraan kan ka'e na jibbe. Amma caalaa argannee hojii hojjennaa qoy. Hojii dhabdummaan saayikoo namii dheeranaa, sammuu namii dheeranaa. Waan kun nama laalchisee dha. Hojii dhabdummaan kun qaata sammuu nama laalchisee, saayikoo ko qaata namii dheeranaa. Akkam gochuutu naaf ta'a. Tole, ati sitti bu'u. Tole erga carraanaa kennitanii baay'ee isaanillee bakka walam qabu baay'inaan isaan rakkisu. Ani akka koo rakkatee jira natti fakkaata. Tokko caammaan illee baay'ee na rakkise. Asan deema, achan deema, waliif gadan deema. Ganaman ba'a galgala isaa 12 dhangala. Kanaaf osoo waan haguutanii hojii kana osoo sirriitti daftanii ariifachiistanii baay'ee namatti tola. Gama deebii isinii kennutti gaafan dhufu tokkoffaadhaatti rakkoo bakka oolmaatii na rakkise isa jedhuuf siif deebii muraasan qaba. Bakkoota ooltu bakkoota namoonni walitti qabaman mana bunaa sana malee immoo kitaaba dubbisi. Baradhee fixee hojii fixee irratti hin dhiisin. Kitaaba dubbisuu mataan isaa barumsa. Namni kitaaba dubbisu bara baraan barachaa jira. Si galee? Kanaaf wantoota akkasiitti dabarsa. Gama deebii lammaffaatti yeroon cehu kan kee hedduu mana boolse. Hedduu manatti tole. Ati tarree warra hojii qabanii keessa taa'uun qabda. Kanaaf hojii bareedaa akka biyya kanaatti hojii boonsaa kan hojjechaa jiru sidha. Kanaaf ati deemi oomisha kee itti fufi. Oomisha gaarii qabattee guyyaa tokko immoo goolii awwaara ni dhala. Badhaasaaf haala si mijeessinee si waama. Kanaaf hojii jabaadha. Ammallee si irra deebiin si jedha jabaadha. Gama deebii nama kan biraatiif olii gadi joorutu na rakkise.
Maaliif joortu? Maaliif olii gadi joortu? Hojii dhabee jettee maaliif joortu? Simba waa tokko sitti himu. Hamma joortu mana keessa gadi taa'e. Maaltu si abaare isin? Akka qaa'e eenyu si abaare? Abaarranticha nan. Wanta ati gochuu qabdu ganama hirribaa sa'aatii 2 ka'e hamma 3 ispoortii hojjetu haga 5tti naaqa nyaatu haga 7tti deebii rafi yoo rafeesse immoo ka'e sitti cimataanan sa'aatii 9 gadi hirribarraa yuun ka'in guyyaa tokko immoo hojii argattee guyyaa hunda hojii hojjechaa ooluun keenyaaf kan dhumaa yaada kan dhumaa kan maatiitu na jibbee jettuuf atis hiriyaa kee faana araaramii wal fuudhaa heerumii maatii godhu maatii godhadhuuti jibbuu eegale. Eegale? Dhumarratti kan baay'ee nama gaddisiisu kan baay'ee keessi koo itti cabee anaan gadda guddaatu natti dhaga'ame mocha guddaatu natti dhaga'ame akkuma isin amma fuula koo irraa argaa jirtanii saayii kootu na miidhame jedhe mee ol kaanee isaaf yeroo tokko yaadannoo sammuu goona hundi keessa nu dabartanii ol kaa'u. Ta. Ana gadda guddaa natti dhagahame. Booheen baafanne. Ammallee booheen baafanne. Dhumarratti dhaamsan isinii dhaamu barbaada. Obsaan jajjabaadhaa. Isinii jecha waamichi keessan yeroo isin hojii eegaltan sababa haalli hin mijanneef yeroo beekamnetti darbee. Isinii galee asumaan waan jechuu barbaadu ati dubattee. Ati baay'ee bareedda. Kanaaf hojiin jira. Siifin dhibu hojiin siifin dhibu. Hojii ati hojjettu hojii baay'ee namatti toludha. Baay'ee si gammade hojii kana hojjechuufitti. Mana koo keessa nyaata qopheessuu uffata miiccuu wantoota akkasii jedhu. Maalli jaallattaa kan akka kee barbaadadhu ishee? Kilaastiran. Ofiisa guddaa jira. Oh, kolbeesi isin itti mijettanii. Maal kofi waltajjii qaba kee jiran kofi maal kofi. Okay, amamaa turan. Deebistanii akka ciistan. Maal kofi.